Lama dah juga jer barakat garu. Kuta lama famo sini hasof macam ama siri sila wang uko satu re wifi family fa satu re. Ama garu wai wan toko wan isim fayer toko ngafat deh cuda ani sinam beka wai biya arabani le beka. Malaga ngafin ka halu makamitti galte biyyi sunu akkami alli qilleensa biyyi kanaa akkami fakkiin namni amma si gaafatu mala buleetiin keeduun akkamitti galte yoo galanuu maaltu jira biyya keessa maaltu hojjetamuu mala jireenya biyya keessa qaala'insi jireenyaa akkam kana namni tokko jiraachuu ni danda'a iyyuu hojjechuu ni danda'a achi galee akkam yoo hojjete yookaas maal yoo hojjete of danda'ee jiraachuu danda'a. Isa jedhuuf tokkoffaadhaaf yani galma alhamdulillah hin galee akka tasaan galee galumsi kiyyas bakka dalagaatiin poolisii yookaan shurxaan naqabdee galee wanne namni miidhame sin jiru. Nireetu akka haala qilleensa warri biyya kam keessa yoo aramni ma hojjechiiste maallaqa nama dhorkattu haaluma sanaan isheen kana ani ka dhuguma yoo haasa'uuf jenne poolisii aanatutti bilbile. Namoonni baay'een akka waan ani alarraa ukaa jaazaa deemee qabameetti baay'ee nagaafataa turan. So sana miti ani hin qabamne manuma dalagaa taa'ee murraani beektu bakka dalagaan dalagu murraa gediin hin dalaga ture namoonni na beektan jirtu murraa sana immoo yoo beektan bakka itti shurxaan baay'atan an alaxuul namitti faana wal'abnee maallaqa na dhorkattee natti cufnaanin hin bilbil innum sana na qaqqaban ni beektu alarradha waan san ta'eef egaan ittiin ba'ee maaliif maallaqa kiyya fudhachuun barbaade malee ani maallaqa sana dhabuu waan hin barbaanneef hin bilbil. Yoon bilbilin la dhorkatti. Ani ka tokkoffaa yookaan nan gala murteessee tuman bilbil nin beeka akkan galu maaliif waraqaan qabu. Gadi na waame yaani namichis ni dhufe maallaqa kiyya alhamdulillah kan ji'a tokkorra naa fuudhanii ID fidanii ID irraa dhumatti kennee hagasuma. Erkibnaan jedhanii na fuudhanii na kotanii akkasii hidhamee guyyaa 4 qofa hidhamee tanii. Gaafa guyyaa sadaffaatti tikkeettiin naamurame haaluma salphaadhaan wanni dararaa biraa hunduu hin jiru akka biyya kaanii meeshaalee hangi tokko naa dhufeera hangi kaanachi hafe malee ijoolleen na fidaniiru kana biyyatti gallee amma eegan gale guyyaa 12 wayii tareera haalli qilleensa biyyaa bareedaadha namatti tola. Garuu qaala'insi jireenyaa ammoo akkuma beekamaadha. Hojjechuudhaafis namni karoora hojii qabu nama hojjeta. Deebisee immoo garuu Itoophiyaa isuma beektanii nama ulfaata. Kiiloo 4 ulfaata baay'ee miti. Maaliif ni beeka namni ni beeka waa'ee jireenya Itoophiyaa waan irraa haasofnu illee hin qabnu. Yeroo baay'ee nun yoo amma fakkeenya ani asin jiraadha jedhama. Waa'ee qaala'insa haasa'ee nun sodaachisiin jedhu garuu dhugaama jirtuun itti maayila. Dhugaa jirtu yoo itti himamaa rakkoo qaba. Qaala'insi jireenyaa namni biyyi kamiyyuu qaala'insi jireenyaa irra jira yoo haasofne jechuudha. Biyyi kamuu qaala'insa jireenyaa ni qabdi garuu Itoophiyaa keessatti immoo maaliif sharafa maallaqaatiin wal madaala qaala'insi jireenyaa. Amma biyya namaatti daabboo yoo fireejja birrii 2-3 bitannee nyaanna saamulee jechuudha. Kubuziin birrii 2 bitama. Garuu asitti daabboo tokkitti ishee xiqqoo sana qarshii 20 bitama. Sana taara. Kunoo akka era bar kun amma reaalii qarshii 20 lakki qarshii 6 tokko ishee kun akka guddaadha kan. Saamulee sana na fakkaata saddeeraan jiru. Amma kun amma daabboo jechuudha. Na nuti garuu rakkoo daabboo hin qabnu kunoo daabboo difoollee ture. Daabboon amma rakkoo hin qabnu daabboon jira. Jechuma waa'ee maqaala'insa jireenyaati malee amma kanattis ulfaataa miti inuma jiraatama amma namoota meeqatti jiraatama jedhamti akkuma maqaala'insa isaatti. Inni kaagama hin jiraata bar isa dhufe isa achi dhufe sanatu naha malee. Anamma dhugaa dubbachuuf danda'een jiraadha. Jiraadhu
Maal goota keessatti qaala'insa jireenyaa kan qarshii waan guddaa kana waama xinnoo sana dhaqee bitaa. Amma fakkeenyaaf yeroo ammaa deemtee waan ta'e erga dhufte jechuudha waa bittu gatiinsa akkas yeroo siin jedha maaltu dhagaa siin naasisne. Na naasisa baay'eedhuma bituun jedhaan hin bahu. Maaliif ammoo shunkurtii kiiloo tokko birrii 20 bitanii zayitii liitirii tokko birrii 150 kanaan bitee ani nan jiraadha Itoophiyaa keessa dheeyyaa. Garuu immoo wanni ulfaataan deebi'anii biyya namaa isa deemanidha. Inni immoo maali rakkoo guddaatu jira imbaasii biyya Itoophiyaa keessa. Waa'ee paaspoortii ilaallatee wanni inni isinii dhaamu asirratti amma ani Finfinnee dhufee paaspoortii haaromsiisuu. Haaromsa paaspoortii baatii 2 baatii 3 isinii beellamu onlaayinii. Dursi maali wanni inni isinii dhaamu warreen biyya alaa jirtan biyya alaa sana taate warri lakkoofsa paaspoortii keessan beektan haaromsiisa. Mootummaan biyya Itoophiyaa dursa eenyuuf kenna? Namoota biyya alaa keessa jiraniif haaromsa kennee jira. Paaspoortiin hir'inni paaspoortii Itoophiyaa keessatti gadi bu'aadha. Maaliif jennaan namoota biyya namaa keessa jirantu rakkina paaspoortii qaba. Isin odoo biyya keessa jirtanii akka feetan dhuftanii jijjiirachuu dandeessu. Sana warroon biyya alaa biyya Arabaa keessa jiran immoo paaspoortii isaanii irratti dhumee ID isaanii irraa dhumee ammaaf ammatti haaromsachuu waan hin dandeenyeef biyya namaa keessa waan jiraniif dursi kan isaaniiti waan jedhaniif waan inni isinii dhaamu dursa paaspoortii keessan biyya namaa keessa ta'a qarshii gadi bu'aadhaan riyaalaan 200 300 hanga qarshii riyaala 500 gane hin geenyeen haaromsachuu onlaayiniidhaan jechuudha. Kan salphatu maaliif dursa jaraaf kenname waan ta'eef. Maaliif anamma ofii koo deemee immigireeshinii dhaqee waan kana dhageeffine dhaamsa kanallee isinii dabarsuu barbaade haaromsa addaadhaa warreen amma fakkeenya mana madaamii keessa jiranii paaspoortiin isaanii mirga qaban isaanii dhumuu faatuma achi jiranii yoo achitti haaromfatan hin danda'u. Mirga qaban as dhufanii rakkachuu fakkeenyaaf deebii boqonnaaf deebi'uu barbaadoo ta'e lakkoofsa isaanii lakkoofsa imbaasii fudhatanii kennatanii haaromee fi achumatti geessamaa. Lakka akkasidhaan iyyuu duraan yeroon dhufe boqonnaadhaaf dhufe ji'a sana ji'uma tokko keessatti haaressi kottu naan jedhe namichi. Yeroo sana akkasidha si haaressu yeroo sana immediately. Amma garuu ji'a lama si beellamu garuu hin argattu ji'a lamatti gaafa deebitee dhuftu. Asitti garuu hin argattu. Amma garuu maaliif rakkina maal akka ta'e hin beeku. Hir'ina paaspoortii jira jedhamu. Hir'inni paaspoortii ni jira. Asitti kan hojjetamu. Asitti hojjetamu. Inni hir'inni isaanii jira waan ta'eef sanaaf akkuma carraa nama tokko ni dhufa. Anamma haaromsa baatii 2tti naagee beellaman. Baatii 2 sana yookaan akka inni argadha yookaan hin argadhu. Akka tasaas immoo dhufuu ni mala jechuudha. Waan amma kanatti sulfaatu. Kanaafuu isin achuma taa'aa sirreeffadhaa isiniin jechuu barbaadeen. Dhaamsi biraa immoo akkamitti galla warri jettanii yookaan waan tokko barreessitanii jettu isa immoo isa itti aanutti isiniif dhiyeessuu dandeenya. Haasa'u. Maqaa kanatti akka isinitti ulfaannee isinitti baay'een oduunis kanaaf sin jalaa kukkutte jechuudha. Gaggabaabsinee isinii dhiyeessinee isinis haala kanaan akka gaariitti warreen baay'een immoo qoyasuma irratti paaspoortiidhaan wal qabatee warra dhufnee gallee deebina fa'aa jedhan tokko jiru. Fakkeenyaaf warra alarra hojjetan immoo warra mana madaamaa hojjetan. Walumaa galatti lamaanuma isaaniif jechuudha jechuun. Wanta kana barbaacha kana warri ala keessa jiranis hin barbaadu warri mana madaamis galaniitu deebi'ee galeetu biyya biraa dhaqee warra jedhamtu jiru. Namni kamuu galii biyya biraas deema. Biyya amma jirtuttis deebi'i. Paaspoortii keessan achi teessanii haaromsachuutu akka isiniif salphata. Maaliif kaleessa imbaasii as immigireeshinii deemeen gadi fageenya waan kana gaafadhe waan irraa dhagaheef as teessanii amma as taa'ee ji'a lamannaa kennama. Odoon achi hojii koo hojjetadha haaromsadhe karaa gabaabaa onlaayinii naa xumuramee jechuudha. Durallee akkuma kana jaruma achi warra achi ta'an jalaayyuu turaa turedhan. Ji'a 3 fa'aa ji'a 4 fa'aa maaliif sababa paaspoortiin hin jirrettidha malee rakkoo biraa miti naan jedhan ani gaafadheetu waan jiru.
amma immoo paaspoortiin hanga tokko wanni hojjetamaa jira. Inni hojjetamuyyuu namoota biyya alaa biyya arabaa keessa jiraatanii jalaa dhumee galuudhaaf waan akkasii kennataniif jaraaf dursan jedhan. Kanatu gabaabbata achi taa'anii xumurachuu kennachuu yoo dhufan illee yoo xumuratan iyyuu rakkoo hin qabu baasuma sanaan asittuu kennamuuf ni danda'a. Amma galeen ergan galeen paaspoortii koo haareffadha jettee yookaan boqonnaadhaaf yoo dhufte isaa ta'u juma tokko keessatti yookaan ji'aaf torban lama keessatti dhuftee yeroo sana haareffadhu kottu siin jedhama yoo ta'e lakki achumatti karaa sana haareffachuu baay'ee si salphata. Haaraa baasuuf immoo haaraan waggaa tokko beellamni isaanii ji'a ja'a. Garuu haaraa baafattu immoo haaraa ba'aa intini mattaaqaa furattee yoo dhaqxe kun amma nama fanna keessa nafaan irra ji'a ja'a beellamanii. Inna baasaallee hin jirani beellamni isaaniis fagoodha. Sanaaf inni warrumti haaromsatan iyyuu as biyya keessa warri jiran suuraa tokkoo fi paaspoortii isaanii dirqama qabatanii dhaqu onlaayiniidhaan. Kaffaltiin paaspoortii asitti fakkeenyaaf warri jalaa fakkeenyaaf amma badee baay'een isaanii mana madaamiitti hafu miti. Yoo qabaman paaspoortiin achumatti hafee waraqataan fa'aa warra galantu jira. Warri na jalaa bade jedhanii aqaanu hammam jalaa fudhatan. Innis akkuma haaraatti ba'a. Waggaa tokko moo lakkoofsa paaspoortichaan qaban hin badeedhaanii na jalaa badeedhaanii fakkeenyaaf dabdaabbee fudhatanii deemu. Innuu iyyata poolis dhaabaarraa dhaqaniitu na jalaa bade kan jedhu barreeffamee fi dhufa. Hin sakatta'amaa fi innumtuu yoo sakatta'amee bahee fi akkuma haaromsaatitti innu ji'a 3 ji'a 4. Maaliif amma isaan kan fudhatan paaspoortii sirka jiru sanatti gammadu haaromsa sana. Inni salphaadhaaf informationii irra jiru achirraa dafanii xaxxaq godhanii onlaayinii irra sii gadhiisu. Kana sun immoo ganaa barbaacha waan qabu. Galmee kee barbaadu barasaa barbaadu dhaqanii onlaayinii irra lakkoofsa paaspoortii kee baasuu fi beellama sitti dheeressuu jechuudha. Kaffaltii yoo jedhan immoo haaraa baasuudhaaf kaffaltiin ol jira. Anis haaraa baasuudhaaf meeqadha? Haaraa baasuudhaaf amma nu kaleessa ijoollee 4,500 kaffalu dur kaffal. Gaafa dhufu sin kaffalu moo kanas dhumeera. Waraqaa kennama. Duraan amma kaleessa meeqan kaffale haaromsa? 2,000 dursa wanni kaffalamu ni jira 400 wayiiti. Galmeetti isaa kutee hin beeku allaa lamii san beeku isaantu beeka. 400 asuma kaffalee ammas gaafa wanti keessa galee kompiitara keessa gashanii waraqaa muranii haa kennan qarshii Itoophiyaa 2,550 kaffale. Haaromsa ji'a lamatti naa beellamanii gaafa ji'a lamaa yoo inshaallah yoo bahee dhufe yookaan caalamoo naa beellamu yookaan isaa asittuu naa dhufe immoo eenyu xumurachuun ni mala jedha. Baay'ee isinitti himneerra. Citii baay'ee jira ammas kanaaf immoo ammas kan biraatti haasofna mare. Ammas immoo itti aanutti haala ettanitti galtii ati waraqata qabdaafa paaspoortii sirka jiraayyuu madaabassi gashimoo fi tikeettii murattee meeshaa kiiloo meeqaan galtee meeshaa kee hunda fudhattee tamoo achitti akkamidha warri jedhanii dhugaadha. Isa kana baay'ee keessaan na gaafataa turani. Isa kana immoo itti deebinaa asuma irratti maal jedhamti kakuu? Kakuu tuubii. Kakuu tuubii dhumarratti isinii dhiyeessina. Asumaan immoo yoo ilaaltanii isin gammachiisan illee miidiyaa hin banadhaa dura haasofneerra wal guddisna jedhee yaada inshaallah. Kanumaan xumurana fakkaata. Bakka yookaas viidiyoo kan biraa kan ishirratti no amma haalota jalqabne kana asuma irratti xumurra rakkoon qabu no problem maafi mishkila asuma irratti ni xumurra inshaallah. Rabbiin si haa qajeelchu si haa jaallatu. Galatu. Inshaallah rabbi dafee siif haa xumuru. yaada qabdan immoo ammas koomentiidhaan illee nu gaafattan yoo nu gaafatan illee isinii deebisuuf qophiidha. Isin immoo kan nu jajjabeessuun yuutuubii kanallee guddistanii siistarii kanallee jajjabeessuun biyya keessa jirti haadha kakuu jedhamti. Kanaaf isheellee jajjabeessitanii ana maqaa rahmaatiin jajjabeessitanii namoonni obbolaa kiyya taatan jajjabeessuudhaan kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa. Galatoomaa nuuf jiraadha. Keettiyaan immoo isiniif dhiyeessina. Koomentii immoo nu barreessa. Isinii deebisuuf immoo yaada qeeqaa yaada jajjabinaa
karaa fedhanaa dhufan nuti qophiidha yaada qeeqaas yoo qabaattan nu barreessaa jajjabinas akka rafeetaniin nu gaafadha isin cinaa jirra isinii deebisuuf qophiidha yalla so kalaas